akkati fuutuun feenu nuti akkuma ati akkana nu jiraattee dulloomtu feena malee. Takkitti mataan du'uu qaba. Takkittuma tanaa hojii dulloomtee ilmoo shaaxira akka seenaa tana gurbaa nuti dabalta akhira gurbaa intala. Ani Harargee fuudhuu fedhaa, Baalee Tabaalee fuudhuu fedhaa, Shawaa fuudhuu fedhaa, Wallaggaa fuudhuu fedhaa, Gujii Boorana fuudhuu fedhaa, kudhan fuudhuu fedhaa amma Jamiila malee. Yaa Rabbi ati hono abduu seefaa maan fuusifne abduu seenu hono qorafaayee mana keessa taa'u jira. Kunoo maftuu walleen as jiraanoo jetti laa ilaaha illallah. Obboleetti miti rabbinatti godhe. What is the problem, my sister? My beautiful sister, Maftua ko Habibti. What is wrong? Anjarti takarra ilmo Quran argachuu fedha. Asli dhiyoo tana barbiyyoota akka tarii basi hojii dhufte takkaan akkasumatti keessatti. Quran argachuu fedha ilma 100 Quran. Asli. Biyyoota kan argeer dhiyoo tana tarii basi hojii dhufte akkasumatti keessatti. Leenyi maqaan isii? Taaribaa wajjin dhufee jette gaafas harjiin jira anaalii fi ta'ee jala taa'ee si hojii atiilii fi jirta si jala ta'ee taa'u jira baraasli kana taaribaa wajjin dhufee naan jetti si warra biyyatti yaadi. Citii baasuu deemti unooma oofte. Eenyu maqaan isii? Maqaan seensa. Inni rakkoo qabu. Kanumaa shamarran su'uudhuutii irraa qabu. Maqaan seensa fadde wallaa garuu naaf isiin biyya takka. Maqaan seensa jala galeen eegan tiktokii eegalee kan akka tokkoon jijjiira. Nama akkamiiti isin jettare asli? Laamaan jennu wallahi qooqanuma kee himte malee ammeenya kee himne. Nama gaarii jetti? Nama gaarii nama miskiina jetti wallahi. Bakka na jaalatti sun. Yoo na wal jaalanne jalaabate. Gaafa Suudii keessa jirtu san silaasi agarree barru. Akka mootummaa Suudii kanatti si eegu mootummaa biyya Itoophiyaa sanis si eeyinaa bar aarisa si taane shamarreen Angaama Suudii jiru ijoollee deemootii saayiba ijoolleen deemoo dhiiraaf dhalaa isaanii kan hin beekne hin jiru. Laa isiin ana jaarsooti. Jaarsoodha? Muntaadha? Naa wallahi maqaasiin bahoon raanfadde. Nufi sabboona Harargee kaasirraa leenca nama darbu kun biyya takka bar. Sabboona Harargee? Sabboona Harargee abbaa leencaa san nufi ni biyya takka argante tokko. Sabboona Mahammad moo? Sabboona Mahammad maqaan isaa sabboona miti kabiraati. Naaf inni biyya takka. Eeka sabboontu kana miidiyaa mara baafatan. Naaf inni biyya takka. Wallahi? Wallahi lazim. Walin beeytanii re? Walin beeyin. Inni nu dura biyya raabee. Laa Kanaada dhaqee gaafa dura tiktookii irra dhufusa waggaa 4 amma waggaa 6. Anaaf sabboona eega wal baranne waggaa 2 wayi. Waggaa 4 naan jedhee waggaa 6 waggaa 7 sabboonaa bar tiktokii isaa sabboonaa jaanii nama hedduu banatee deema waanis tasaatu tiktokii isaatu harkachuun widdiidha nama isaa wal dhiyaatu yoo ta'e malee. Ijoollee tiktok irra jiran kana keessa baay'ee na jaalata si wal si barsiisan bakka eegalle takka taata. Faamilii isaa hin beektaa? Yes. Barmana kiyya kana wal seenu akkuma ilillii kana leenca malee naan kennu subhaanallah mucaasa rabbi umrii isaa dheeressu wallah. Ilma biyyaati shanyiin illee nu takka. Wallahi? Wallahi. Lakkoofsi isaa si erga bakka ittiin si barbaaddi jedha. Mee akkasiin jee asdii tapha guddaan taphachuu fedha Amaaraan likkittu munaalaa liyaaniin tun giiftara guddoodhaa beektaa namni leenciraa kan nu guutuudha. Naalaleeti nama Amaaraa kaniin garafu. Lakkoofsa raafuu deemuun sabboona Mahammad. Dhageessee? Mee taaptaabii kee laallaa qoyka.
Yoona mooyin لا amaaramaan giftara mootaa أنا giftara ati leencata kanaa kan itu guyyan tabaddusan. tiikan Khalas kak. Amma taphachuu fi nama naa laale kan wajji tapha. Haa? leenca takkitti tiikan nu moota Ciyaas booraan biyya Ameerikaa jiru guutuun fira kiyya warri leenca namaa kan nusan. Naa kannan. ani dhiyeenna kana ijoollee amaaraa kana qaata wajjin taphachuu dhiise beektaa so ama ijoollee amaaranii guddaa Wallahi. Muniiru mataa muniira nyaatan. Muhammad hin beektu Hin beeka. muniiraaf kuulleen jaarsiti lamaanuu jaarsiti Gaafaas jirammoo. kuullerraa ilmoo lama qabaa muniira irraa 3 qaba Ilmaan meeqa qabdatu biyyarraa? 5 Seenaa jaalatta garuu hundarra. laa jarrillee waan na bira hin jirreef malee hin jaaladha baatii takkaana ergaa fi baatii takka jara ergaa birrii erginaaf ilmaa Dhalaan tun abbaa jaalatti barasli. kajarri dhiira kajara kuulleen dhiira deettee dhalaan hararge dhiira malee deettu maal muniiralleen dhiira deettee Uummata keenya kanaatu bismillaahi jee eegala. Hundi dhiira dhaluuf. bismillah jaanii na jala qabata malee akkam ree oo garam eegalarra jarri dubartiidha inde anaan fuudhe bar jarri nan fuudhe Ay garaako. Sheer naa godha ijoollee. Warra edda makiinaa diimtuu naa kan nusan irra sheer naa godha. Nuti jaarsa bismillaahi jennee wajji ciimna. Yaa bochi as borocha naa kan naa mee arrasli kana mooya. kaya dabbii fudhu algaa sana gangaladhu Sireen gamalaan bakki silaa jaarsi ciisu caccabtuudha inni caccabsa furtuudha. ati furdoodha maa Laa furdiin osoo hin ta'in dhalaa wasata takka gartee mita jaarsan dararre takka. kai dhaabadhu mee ilaala nafsi kai muniiraaf kuullellee bakka tokko dhiisee gara kee deebisaa jala kayo sin agarree takkaa sii dhaabadhu Muniiraayi. muniiraaf kuullellee itti dhiisee siniin gara kee deebisaa jala ol kai lafa silaala Dubaatinaa fi muniiraa fi isiidhaa walqixxeessitaa jara nyaatee boksii taraa takka sidhee saanaa shuroo keessisi kaa'u kanaan xiqqishoo bar miskiina. in eebbise amma muniira ijoollee shamaran oromoo keessa haadha faadhetiif muniira eebbise jarri joonsiin anatti fakkaatan lubbuma tiyyaa sodaadhe Haati baatee taraa takkitti si darbitu tulaan si caccabsiti barasti. lubbuu tiyyaa Wajjin sodaadhe balleessu jira wallaahi. Wini tadi wayan bawali kau ol kai ka Qixaatii irratti si qixaatama ol kee. Kuma nama kaayiin kuma. Ol kee si qaama kiyya. Hangaan dhaabbata kiyyaa rakkoon qabu. Guys, ana garti turi bashana kenna jawada. Naa banaa ijoollee isinis bichaalenjii. Tapi wala undi kesan. Taaptaabii naa godha. Undi kesan dapat tap. Enu di bashana kenna dapat rak.